Wakuma akkam sirraa tattaana Faraan. Faraan dubra qarxam goote namni dalagata wallaale Faraan. Kan isiin na obsiisin jettu akkamitti ni maraadheettaan. Maraachuu feetaa michoota. Maqaa carqii darbisiisi firraa. Darbisiisi. Wayyaa Rabbi. Haayame oofi. What's up guys? Jirra jirtu hordoftoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan akkam nagayaa fayyee qabdanii obboleeyyin kiyya. Nagayaami fayyaa. Alhamdulillah daqiisan malee nagayaan isiniin qabe isiniin jechaan ani obboleessi keessan Amiir Ahmadiin Arraas deebi'eetiin jira chaanaala kana faaree taanaan gaa Rooraas Tube filannoo keessan haa ta'u isiniin jenna. Rooraas Tube gara fuula duraatti akkuma hojiilee kana dura dabran gara roga aartii afaan Oromoo guddisuudhaaf irratti hojjechaa turre roga hedduudhaan jechuudha adeemsaan guddisaati deemna. YouTube channel kana faaree taanaan subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa akka akkuma gadhiifne viidiyoon keenya isin bira gahuuf akkasumas immoo yaada keessan komentii irratti nu barreessaa viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jaa. Arraan tan ammoo sirba haaraa amma gadhiifame sirba jaalalaatiin react isinii godhu deema. Sirba jaalalaa kan eenyu kan sirbu yeroo ammaatti sirbootni jaalalaa ni sirbama afaan Oromoottis afaan Amaaraattis afaan hundattuu ni sirbama. Afaan Oromootti immoo gaa namni yeroo ammaan tanaa abbaa irratti ta'u jiru Farhaan Suleeti. Farhaan Sulee jajjabeessuu qabna. Farhaan Sulee gaa akkuma beekamu sirboota yeroo hojjetu haadha manaa isaatii wajji hojjeta. Akkuma Faatee tana dura taphachiisetti Farhaan tana immoo sirba kana namni Jalaa Dabaalaa wajji taphatee Salaama Lamaayooti. Salaama Lamaayyootu tamii jechuu keessan hin oolu. Salaama Lamaayyoo tana mee isinii wajjiniin YouTube irra ilaalamee tana dura ni jirti. Ni jirti uno sirba michoo xiqqoo hojii taphattu kanaan beekamti Salaama Lamaayyoo isii tana. Egaa Salaama Lamaayyooti sagalee akka ajaa'ibaatti tasseentee fi sirba kana miidhagsite Farhaan baddee isaatii fi Ashiitaa Nuureetii waliin turtii gaarii. Gadaa Studio. Gadaa Digital Studio. Nuraleeni Farhaan Sulee and Ashiitaa Nuuree. Wow, gitaara illee dhoyti jaartiin jaartii uno waan kana maal jaarisa? Maal jaari? Nurra laalina gaa itti beekni. Wanni kun egaa waan akka miilaan irra deemani kiraakamoo maali? I don't know. Komentii irra naa katabaan beeku maaliif nuti egaa ganda dhagaa keessa waan guddanneef jechuun waan akkanaa kanarra baaneen beeknu walirra wayii ilaalu. Waan kana gaafta ka Finfinneetti irra beetiin yaabbalee soomanuma keessatti irra beetiin akkana na jalaa jiyaasiin dhaabbachuu ga'ee rabbi na baase mootii roobalee tokko na qabe. Akkasii gaafa Farhaan asirra dhaabbatee deema kun immoo warroota biyya alaatiif biidiilii miti ijoollee biyya alaa irra baatee taphatti warroonni ispaaltii haalaan qabanii sarkasis waan dalagee jiruuf kanaa miti kanaa oliitu akorbaata illee dalagee nu galchee jira. Okay. Mee kan itti fuutaame. Wow, fardi hedduu bareedaadha. Fardi gaa hiikaa hedduu qaba. Aadaadha. Jeenyummaas ni ibsa. Ijoolleen dubaraa kun tun xixiqqoodha garee hareena fakkaatti shaggooyyee luluu jalqabanii mee. Wow, hedduu bareedaadha. Iddoon tuni Inxooxxoodha. Bakki immoo gitaara itti harkaa qabdu tun Ilillii Hotel jedhama. Hedduu bareeda. Okay. Ashiitati mira bilchoosin dharreeja. Yaa soora jannata keessaa jaan. Soora jannata keessaa ni beeytanii. Nyaata jannata keessa nyaadhamu jechuudha. Ashiitati mira bilchoo jeen. Timira bilchaataa nyaatanii. Timira akkas jeen gaa hedduu bareedaadha sirbi sirba jaalalaati.
ashita timira bilchoo siin dharra'ee way silaayin si kutadhee dharraa bee ja'an. Ha? Ashiitaan gaa maqaasiiti hara tokkoon immoo asheenni asheeta. Waan ajaa'ibaati namni gaa jaartii fi haadha manaa fi akkana jaalatee faarsuun hedduu bareedaadha. Wanni immoo soora jannata keessaa jechuun nyaata jannata keessa nyaadhamu waan ati yaaddu hafeetee jechuudha akkana si dura duddufa jaan. Haya mee waan itti aanu laallamee waan isin deebistuuf. Abariyuu bariin barraaqee gannata barsinee birraan boraafanna itti dhufina fuuldurri keenya bal'ina itti dhufina fuuldurri keenya bal'ina. Abariyuu bariin barraaqee gannata barsinee birraan boraafanna itti dhufna fuuldurri keenya bal'ina. Walaloo bareedu. Abariyu bariin barraaqee gannata dabarsinee birraa boraafannaa itti dhufna fuuldurri keenya bal'inaa. Dhuga waan gaarii rabbii fuuluma dura waliin nu fide inshaAllah. Kasila garaaqiyaa isin ammadaa Dasiiti yaay waan ta'een beeku wallaahi. Ala akka silaa garaaqiyyaatiin siin hammadhaa akkatti si hammadheetiin haagiin si godhuufadhaa. Dasiiti waan hin ta'een beeku wallaahi jaaniya. Waanumaan ta'een beeku silaa akka garaaqiyaa siin hammadhaa. Si bira jirti akkanumatti na hammattu ati. Nuuf maal yaadde warra nu bira hin jirre kana moo nu keessaa sirbite ayyaa asii ta'u. Ansi garaan garaa kanaan na mul'ataa halaalumaa si daawwitiin deebuu bahaa. Ala ansi garaan garaa kanaan na mul'ataa halaalumaa si daawwadheetiin deebuu bahaa. Aboo ati ana asheetaan si bira jirti ati ammaa numa keessaa sirbu jirti. Sagalee tanaaf dhifa manaa godhaa dhifa manaa jira. Waybata jaalala hamtuuni garaa na booresite wallaahi siifin tahaan jaalalleete. Waybata jaalala hamtuun garaa na booresite wallaahi siifin tahaa jaalalleete. Akkasii kakattiimi boo haya maal jette itti aanime. Ansi daran nama maraachitee garaan na badee. Ansi daran nama maraachitee garaan na badee. Sa jaalaltu tun dhiira moo dhalatti irra jabdu. Faraan ansi daran nama maraachitee garaan na badee. Haya boo siin heerumaan obsaan na eeggadhu addeetti haya. Siin heerumaan obsaan na eeggadhu addee. Ansi daran nama maraachitee garaan na badee. Siin heerumaa obsaan na eeggadhu addeetti. Sirba jaalalaa yoo sirban akkanas sirbuudha. Sirbi jaalalaa ka dur dabre firii qaba. Firii keessatti waa agartalaan. Akkasitti faraan hanga danda'ametti sirboota jaalalaa kana barreessa. Jabaadhu obboleessa fayya. Mee intala si jecheef maraachitee garaan bade sana obsaan na eeggadhu sin jettan. Mee maaluma jettan haya. Yaa nuura leenii xiyyatan duniyaarraa. Taniin ani baanu laal. Inaaf na laawno. Yaa nuural aynii tiyyata duniyarraa jeen. Nuural ayniin ta akhiraa jira beeyta. Ati ta addunyaarraati jeen haya. Tana jirtu jaalalaan na baasi dharraa. Tana jirtu jaalalaan na baasi dharraa. Dharraa ni beeytani waan hawwite takka. Dharraa san na baasi haya. Qaawa onneetoo footoo ajjeerinarraa qilleensi seenii akka maraanne sirra. Qaawa onneetoo footoo ajjeerinarraa onneen akkatti taqaama namaa keessa jirtuumi uraa qabdi. Akka faraan barreessa jechuudha. Uraa tana namni cufuu danda'u.
nama ati jaalattu more nama ati jaalattu beek nama si jaalatu qofa osoo hin ta'in irra caalchisee immoo nama ati jaalattee dhufee qaawwa onnee ilaal san dhufee qilleensa godha qilleensi seenee akkaan hin maraanne sirraa jaan qaawwa onnee sana kottuu narraa cufeeti. Ansi malee yeroo hin shakkinarra na eegi hangaan barnoota fitu feera. Aboo obsiif kaa ansi maleen heerumu hin shakkinarra na eegi hangaan barnoota fitu ofirraa jedhu obsiif kaa diboo hangan akkamii obsuufi dadhabdeeti micoontu barnoota hafettu ofaraan taa'e dubbirra haya. Hireetti asii furaanni koo kajeelee na abdannuuteetti an har'a borullee. Hireetti siin muraanni koo qajeelee yaadaa muraada ni beeytanii yaadaa muraada waan hawwitu takka waan bakka ga'u yaadaa muraada. Hireetti asii muraanni koo qajeelee na abdadhu teeti an har'aa borullee. Waaw hedduu bareeda likki firraa itti himi sindararin gurbaan kun haa. Garaan jaalalaa hammeenya isaa eenyutu beekaay Humnaan jaalalaa inarraan jedhu garaan na yaa'a. Uunolaa inni numa hiraa isiin abdachiisu jirti yaabo naa obsi anteetuma barnootaan fixa ka insiin jettuun inni waan joollaa ammallee garaa baxala godhuuf gurbaa ijoollee biyya arabaa dalagata dhorkite jedhanis irraa boo'u giran faraan ijoolleen dalagata wallaalti kunaanuu dalagata wallaale haya garaa jaalala micoon tun naa obsisin jechuuti maal jettaamme garaa jaalalaa eenyu beekaa ammeenya isaa haya garaa jaalalaa ammeenya isaa eenyutu beekaa haya Yaada qaaliqaa hin beekan wal yaada qaaliqaa hin beekan wal dhabnee hamaadha haya. hamaadha Rabbiin ati taasisin malee ani maraadha. Yaada qaaliqaa hin beekan wal dhabnee hamaadha rabbiin natti hin taasisin malee wansi dhabe ni maraadha jaaniya. Awa micoo dhiisi boo rabbi boo dhiisa haa micoo wayi akkam sirraa tattaana faraan dubra qarxam goote namni dalagata wallaale faraan ka isiin na obsisin jettu akkamitti ni maraadheettaan maraachuu feetaa micoota maqaa carqii darbisiisi firraa darbisiisi wayyaa rabbi haayame oofi. Ijoollee tana qudhee feetiin jira ijoolleen shaggooyyee lashii laala kana gooti ijoolleen hogga laalan xixiqqoodha dalagaa isaaniirra gurguddoo dalagu jirti waan ajaa'ibaati haayame faraan huccuu teetanaas moodeelame huccuu teetana irraa naasoo inni hanga amma dhimmi jaalalaa intalaa nafarsu jirtu na irraan fakkiifte uffata har'a jijjiirtee jira duraa diddiimtuu fi adii takka uffatta har'a biica garagalchitee jirta zabanaa hojii deemtaa irraa ta'e mudee gabbaa barate laa kopheen biica kofiyyaan cinaa kanaan biica asiinis huno akkana barlaa hayyemoo gaafa rabbi nu cabsee nu callise akka kana uffanna nuti saaya. Yaa soora jannata keessaa yaatti bu'ee Aashitatii miira bilchoosin darree Hawwisi laahin seequtadhee dadhaabee Habariyu bariin barraa eeggannaa gannata barsiisee birraan boraafannaa itti dhufina fuuldurri keenya bal'inaa itti dhufina fuuldurri keenya bal'inaa. Hawwisi laahin seequtadhee dadhaabee Isiin daabboodhamu muukee qamu waysilaayin sukutadhee dharraa beeyyeen dhuga'ee silaa kutatan bareeddaa. Itti dhufna fuuldurri keenya bal'inaa. Itti dhufna fuuldurri keenya bal'ina itti laal daddarri zamanaa waysilaayin sukutadhee dharraa beeyyeen manaa si baasa. Hin dhagayina dubartoonni keenya kabarachuu qabdan baradha tanneen warra jaalalaatiif. Warra jaalalti miccee micciiruu jirtuufi malee siifi miti barattu kutaa 8 jirtaami moo 12 ati tajaa qaljee baradhu silaayin sukutadhee darraabe eeggadhu jeen itti dhufnaa fuuldurri keenya bal'inaa akka isii tana likki ittiin
laal ka'inniq beekaati jalayya itti dhufnaa yoo rabbi jedhe karaa guuttannee gaafa rabbiin waliin nu fite gaafas na kutattaa yoo fete gara ganna liqimsitaa jeen akkas ilaa sirbii kun kar tokkoonis jaalala kar tokkoonis barnoota wanni ani irraa hubadhe eegaa mee gara xumurarra gahee jira fakkaata harka irra kaayatee egaa gubbaan gammeessee jira. Allah unoo harka irra kaayatee kutee egaa daawwattoota keenya kabajamoo sirbii goolabamee jira. Egaa barreeffamni gama dhumaatti jiru kun akkumaan durarratti isinii tuttuqee egaa sirbi mata dureen isaa Nuural Eyni ja'aagaa Faraansuleetii fi Ashiitaa Nuureetii daayirektingii Faraansuleetii fi Boonaa Umar akkasumatti dabaaltuun sagalee Salaama Lamaayyoo ani reefu isiniin geessan laal sagalee tana tan jalaa taphattee Salaama Lamaayyooti moodeelli Ashiitaa Nuuree mixing lipsingii fi kana actingii waan hunda jaarsisiitii hojii dhaabbattee kan hojjette Ashiitaa Nuureetii. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo warra sinemaatoogiraafii warra viidiyoo kana dadhaban osoo maqaa isaanii dhoyne bira dabruu hin barbaadu Boonaa Umarrii fi Jawaar Gammadaa akkasumattis arrangementiin Quddusee Ayyaalew enda Farahaan Sulee jaa akkasumatti gitaarri Elemoo Alii yaa jiru biyya ormaa mukaa citaa naam seedaan sagaleen sirriin jirtu. Elemoo Alii isaan qophaa'ee miksingii Faraansulee akkasumattis intarteeymentiin Tafaraan Baddeessaati yuutuuba isaa irratti sirba kana kan argattanii akkasumattis editiin kenna kalarii Boonaa Umar laayiritii irra guddaa waan nama tokko hojjete meekaappiin artistii Hiruut Geetaachoo ja'a laayit bilisummaa wayyamaa inda afran barkoo kiloozing diizaayinar Ashiitaa Nure Ashiitaa edaan huccuu hiidaa tana sitti akkanatti diizaayina itti baasa jabaadhu Ashiitaa jaarsa kee jabeessinaas siin jee. Akkasumattis production Gadaa Studiyoodha. Thank you for Allah jaakambo. Rabbiif galannee haa ga'u jaadhumarra. Akkas egaa daawwattoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan reakshinii har'aa kanatti akka hedduu bohaartan abdiin sirraa qaba. Maaliin agarsiistamme laayikii dhabdhabitti godhaati koomantiis akka ajaa'ibaatti dogongora qabnuu fi gaarii qabnus barreessaa. Nutti nuusina barreessaa waan isinii dhufe hunda waan isinii dhufes nurra barreessaa. Reakshinii akkana akka itti isinii fufu yoo barbaaddan chaanaala kana subscribe godha. Gad subscribe gootan maal gootan mallattoo bilbilaa qalau akkumaan gadhiise laadhab moobaayilumarra amma rooraas gadhiise itti nuubani akka jettutti jechuutis michoo xiqqoo guyyaa xiqqa akkasiin isin jaa hamma reakshinii guyyaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa turaan isin jaa hedduun isin jaaladha nagayetti.